sammuuf qoricha. Mul'ata ofii arguun dandeettii ija sammuuti. Kanaafis hellengeeleen ragaa addunyaa taatee darbite. Hamaan miidhamuun sammuu miidhamuu miti. Wanti wanti nama gaddisiisu ija dhabuu osoo hin taane osoo ija qabanii mul'ata dhabuudha. Namoonni osoo hin qabaatiin mul'ata qaban akkuma jiran. Namoonni osoo ija qabamanii mul'ata hin qabnes galuudha. namni mul'ata hin qabne galma hin qabu. Galmi immoo firii karraatti mul'ataati. Mul'ata ofii ta'uu dandeettii ija sammuuti. mul'ata. Mul'ata ofii ta'uu dandeettii ija sammuuti. galmi ni dhalata yoo mul'anni jiraate. Namni damma baafatee nyaachuu barbaadu kurkoo hiddaa kanniisaa obsuu qaba. Hiddaa kanniisaa malee damma nyaachuuf yaalu. Mul'ata malee milkaa'uuf yaalu waliin wal fakkaata waan ta'eef. Namoonni hara addunyaa kana irraa nama guddaa jedhaman namoota aarsaa gurguddaa kaffalan ta'uu isaanii hin daagate. Jawwalli hawanti taani salphaatti ergatan hundummaa garbummaa fi doofummaa qofaa. Kan hayyummaan aarsaa malee argamu har'umda. Kan mari digirii bitachuu dandeessa. Beekumsa dhaloota fayyadu garuu mana ciisanii arachuun hin danda'amu.